Maaliif kaayiroo na fakkaatire? Fakkataan keenya kaayiroo jiru fi kan Naayiroobii jiru waan achi hafe fakkaatu. Dhugaa namni duramu ol seene yoo manguddootumaas teessu tanaaf eegmantan ta'uu beeke malee waanuma takka kaayiroo dhaqe takka ho'iilli takka fangaanii dhaqe fakkaata. Bagaratti kanaan isin ga'e. Gammattanii as dhufuudha. Kabbanuun komatiin hagaa kabbanuun harka isa riskii jirti. Hunda duratti wanni hedduu na gammachiise hawaasni kun probably the fastest growing Oromo community in diaspora. Yoo Jarmanii yoo dorgomsan malee haala guddina ummataatiin haala lakkoofsi ummataa dabaluutiin maybe Jarmanii yoo taate malee saffisa guddaadhaan guddatu. Kana hoggaasi hin jiru manguddootaa wajjin dulloomne. Amma dabee duraan dhufe amasa kudha shan dura gaafaan dhufu jaruma asirra jiru kanaa fi Badrii fi Shaggaanni Rabbashaa Seefuu amma tokko nama kudha shan akkas turan. Amma kudha shan irraa jechuudha. Har'a heddummaatanii laftii hillibee ijoolleen gamaa gamanaa wajjee torban tokko keessa dhuftanii har'a dalagaa hayyama dhugaa hagam dalagaa heddummaata agarsiisa. Garuu heddummaanni mul'atatti hin dhufne. Har'a siyaasaa caalaa waan tokko hin kaasuu barbaada. Edaa hogganoota keessa wajjaa siyaasni ture waan hubadhee irraa ergaa dabarsuu barbaada. Namni kun hundi kutaa biyya Kaanaadaa lakkaa'u kutaa biyya Ameerikaa caalaa Edmonton needs to be one of the smallest community, one of the smallest. Edmonton is to have one Canada Aljata de Kopadi, look at Canada Aljata, they have been good to us. It's a testament to the leadership here. How our Hoggansi is an Azurukun, Jerry veterans Azurukun, Namatik Kadan, Hawas Asik Davani, maybe Dizamdur. Yeroo siyaasaa hama yeroo Oromoo ta'uu nama gaafachuu yeroo Oromoo gurguruu irratti qoodamtee jaarmayni Oromoo qoodamtee hamileen Oromoo cabetti itti cicharii hawaasa ijaaramu. Saffofaa miti akka dhuunfaattis dalagatanii bultii ijaarratanii mana bitatanii yakka badiirraa hin eeganitti maqaa Oromoodhaan miila isanii eeganii eeggatu. Dhageenyi joolli. Enggak kayak gini. Ayo ini kok tidak kalah ada kok ini jarang aja gitu. Usah cari pun namun nak baju bate. Usah beri sintur anti rukuni. Akan ben orang mati jabe baju bate. Akan ben dalaga usah tu bati hammalum masuk dalam bate. Usah cari pun kawan usah walole walpacasi. Usah cari pun Dolar itu harga tuh. Karena ramadnya yang kagak sini. Maka nawas Oromo jauh negatif kayak segala tuh dia nanti itu. Garu ini kapan? Wari sinturang tuh men. Sabon tuh dah. Kamu Oromo mana? Mana kapsul? Bekerwan tadi. Maka Oromo kabajani, maka Oromo buddhisani, tisani. Mootummaa kana biratti jechi Oromoo jedhamu akka kabajamu akka jaalatamu kana isaan irraa dhagayeetiin ni bara hoggaan as dhufuus embaasii isaaniitti ni dubbisa Oromoon biyya sana waliigalatti keessattuu magaalaa kanatti maqaa gaariidha qaba kanaaf hoggaan namni ispoonsara gaafatu laaptuutti inni argatanii hawaasni kun roobbilaa guutuu isin ta'ee asin sibiilaa jiruuf kadang deh maka gari orang itu maka kalau akan ini dari antar itu isan calon harga murah akan isan calon harga murah akan usahain dalaga kabacu dalaga padira akan usahain dalaga kabacu wan dalaga harga tansanin ibgat dabu Mootummaan kun waggaa nama baqataa as fiddu gargaarsa namoomaatiin qofaafi miti.
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu bakka isaan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa kan waggaa kudhan mootummaa irratti hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaarsa san biraa dabree koo yakka keessa yoo kasee taate bakka isaan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fiduu kaanaadatti akka kasaaraa ilaalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaan dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya keenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii asaayila argachuu ni dhaabatte. Warra isin booda dhufuurraa. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'iin profeeshinaala erguudha keenya jechuudha. Narsoota, doktoroota, injineroota, skill leebar biyya kanatti erguu barbaada. Biyya keenya ollaa keenya amma biyya kanatti, biyya Jarmanii, biyyoota adda addaatti, biyyoota arabaa dabalatee humna namaa barate, humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan sharama biyya alaa, biyyaaf sharama biyya alaa, maatiidhaaf carraa hojii, carraa guddachuu, carraa dagaaguudhaa argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurraa irraa boodafaa goonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill level biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqattummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan fidan. Biyya kana baqataan guddaan yookiin immoo fooriinari guddaan dhumaadha. Warra hindiitiin kana dabala warra hindiiti. Jarri kunis hedduu isaanii keessatti morrasiif jangan olaatan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa gaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduu naannoo namaa biyya gaazixeessanii hoteela waan cimsaa dhoowwan warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaluu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e har'a skill level waggaa jedhamu Kanaadaatti US'tti adda durummaa warri yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yamaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umriin isaanii 40 dabree jira. Isin amma 20 fi 25 dhufuu jirta. Umrii lafaa dhufaatti kan jirtan jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii ni qabdan. Zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo ni dandeessan. So ifqofaa biyyaatiin ajoollee. Nam miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa biitii Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata dinagdee gara fuulduraa keessatti hojii fiigu keessaa tokko is about exporting skill level. Kanadaan biyya guddoo biyya dureetti humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira hedduu godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'aa qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii jeequmsa dhuumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakkaan hin beekamtu gaafa jiru taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asii barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asii barbaadnu ulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u naaf tuqee. Hawaasni kun isin taa'ee achi jibbee akkaataan itti maqaa wal balleessuuf xalayaa gamaa gamaa barreessitan kun qaaniidha. Seema. Hireetanii meeduu waan goon turtii jira. Ilmi namaa karaa ifii irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa ifii irra deemte maal jaan biyya gaaraa keessatti guddate biyya oroo deemate duraan hoggaan garsan akaakon biyya faan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haadhiidhaa dhagaa takka hidda qabatee ol ba'e dhumuu kaasuu garraa deema. Akka namni baa qabatee ol hin baane sun haasidummaadha. Sun oromummaan sun haasidummaadha. Kanaafuu warri hafuuftan rakkoon jijjiiru expectation likkii malee asuuftanii sun bilaashumatti waan jiraatu walitti fakkaatu kaas jirtanis Kaayirootis Naayiroobitis bakka adda addaa haftanii jiraatan. Biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiruu akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koottaa durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergadhaa, beekota isin ergadhaa, paastoroota isin ergadhaa, aayyoo faaboo isin ergadhaa malee maqaa ol buutanii ganda keessa deemtanii hiiree warra isin booda hin balleessinaa haa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Huseenii arginu. Mustafaa Huseenii arginu gaafa dura wajjin yeroo ayyaanitti agaasitti qawwee jijjiira. Ragaa kun arge waggaa amma dura kana dhufu. Amma daa'imni maliin arge kan waggaa meeqa qabsoo kanaaf rakkatee Naayiroobii Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa wareege hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galatan malaafi hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka aadaa fi dhuma haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaasee jiru. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenyaatiin jijjiiramee dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun diigumsa sabaatti biyya kufaatii uummataa waan fiduuf ittiin sun qabnu jijjiiramuu dhufuu qaba jennee karoora deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaan jalqabaa dabarsee isinis murnaan gorra jiru sirrii waa kaafte. Baatii lamaan irraa ugaanee galu warri aan gorra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa ajjeefne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosana jiru sarbii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawaarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne mini kan dhaquu jira jedhanii yaadaa turan akkasimi. Hidhaan oraasuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni dhibna malee rafne ni callifne malee ija takka bannee taa'u ture beekaa. Kanaaf waggaa kaanee itti hidhu wanti qabaan geenye hollachuu seennee jechuudha. Oromoon riphees wagga takka ka'ee isaan garsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata cabsee irratti hoggaa galtan miliishaa abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboota immoo manguddoo keenyatti illee manguddoo eeggatuu eeggalatee jiranii jechuudha. Sirriitti immoo Itoophiyaa keessatti samii maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo uffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroo gara bakka maal jaa uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo kuuse waggaa bineensi dhufe dura ni boqse ni dhaabbata muka kana damee kana fuudhee gaccabsaa siin ajjeese jira gamaa gamana ugaata waggaa xiqqoo itti ol baate ilmoo isaa si gaddarba waggaa ol siimte albaatii gad naqa waggaa bira hidhatte idib serba kufa jechuudha. Amma warra aanaadhaa gad harcaasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa firraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan. Kanaaf
hojii diseemee jirra duula marsaa duraa kanarratti hamma eenyoon yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu dalagu ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanii na jedhu irraa buqqaafna waldu'e diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee fi dachii waadaa galameef akkatti qofa mormitu hin beeku hanga keessanii dhiitadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaan malu akka kenneen godhe saniiniiti jennaan hamma feete wiqqifadhu hamma feete ija babaasi fadhiituu har'aan warra jiru dhiisii warra isaan uumeewu warra ta'an kibbaan isaanii waliin qabu warra amma ta'u keessa jilbiin lafarra oolmeen biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Oh, garo lumbo, lolo bawang lolo. Gaba, jadi kuni berapa? Biasa lumne. Sirna wayyaane Afrikaa irratti cimina isaatiin dhaabatamu. Dhuguma bara jaarmayni sun jaarmaa laanayyoon turre. Firfirsuu ka dandeenye mataa nama keenya walii hime onnee isaa wal taasifne miilli isaa wal faana bikirraa ka'e hin jiru. Keessattuu ijoollee faayiroo irraa hin dubsan. Hin beekaa hedduun keessatti Agodai shamanne nakamte sekarang orang cuma tu, kapan dia itu? Kapsa tu aja. Wanni ada pun lugari aja loga na. Kaisan dua jurus kapsa ada, di sini kapsa. Nia kapsa ada dia itu. Mereka sentuh orang itu. Wanni ada juga bantu. Dia terhati. Dalagat dah, barat dah, nama dah, jawab dah. Nada berte ye tani kamu. Fatido mat kene aja tu fakar kabina. Never, don't do that. Karena wajib itu mana? Wani nampak gajah itu. Siapa biya main itu dah orang berbaca. Don't worry, san kita juga mampu. Unta kero dawa. Bani budan dari dia pas ini budan. What maling kada cude dah sekolah. Ini memberarti orang harus di belakang aku be. Saat sedih ini mana kerja ni kami kada mari. Maling kada dia dah sudah pura. Dolar ni kaisa ni muda aku kabiar kita. Jarman ni kaisa ni muda aku. Orang mau hamil itu macam berapa baju. Warrior mantat ko kumada kawa. Galma budeti wal jalate wal parse waliin jabaate Oromoon ibbataa kam jedhu Oromoon biyya alaa tokkummaa si nama inaafsisa nama boonsa akka jedhan qofaan barbaadan sirra. Sini galee wanni guddaan sirraa barbaadu laal abooshaa biyya yamaa ture abooshaa turaa galaan abooshaa arsii abooshaa haramaayaa kadiree dawaa ganda qoree hedduun dhaga'u ture. It is beautiful. Abooshaa gara waggaa jaartan waliin jaaraa malee walirratti hin jaarina. Abooshaan haramaayaa guddisuudhaan malee hawwataa egaa qabuudhaaf ta'uu qabu. Jaara yoo barbaadan abooshaa warra gaggabaabaatiif jaara rakkoon qabu. Warra dhedheeraa biyya cirran jedhaa qabu. Jini gara ultimately wanni barbaannu Oromoon bifa bifaan jaalatee wal caaltee deemuun bareedaadha. Wal caaluun garuu wal sakaaluudhaafi. Mina wajah pun, mengoleh orang musuh dan tangan, wakasar pun dari dia tu. Amma, ya tu boleh, kami video business ada jauh kan aku. Ini 10 years, mana jaya dalam itu tangga. It's incredibly vibrant community. Sungai kami dia, business ada, orang boleh gala. Lawyer mata kayak tadi kawan tu kapten, dokter mata kayak tadi kawan tu kapten. Jarme mata kayak tadi kawan tu kapten. Umat terpijak. Walaupun apa jadi mau dah ina, baru cuma dia ni kau orang beri na, hari ini jangan berbarang dah.
والكيس قلا والجالتني والموضة ومن وجيد توجيه فلان أتين له ده you are Oromo Canadian you are not Oromo Oromian after this you are Oromo Canadian Oromo كيسا آدا Oromo جيران Oromo كلاسم Oromo كيسا وان بريدا كبدا كندا تو آدا بريدا كبدا كندا كنيسة وان بريدا أمة الرجال والكيس كنا you are already doing ما لوني Oromo ما كذي لنا تقول Oromo ما جم خا سمر كيس ودن سر heritage number is beautiful Mari on that event you are celebrating Oromumma you are celebrating diversity you are celebrating Canada achirat miidha idari alaabaan teessanii fi alaabaan Canada aadaan teessanii fi aadaan ummatoota Canada garagaraa kuni hundee tokko calaqqisu ummata biraa biratti kabajaaf jaalala isin keessatti immoo hojii boona uumaa jechuudha kanaaf ummanni asii waan sila hawaasni Oromoo biyya alaa godhuu qabu caalatti dalaguu jirtan hawaasni isin dura jajjabaa kan sabboonni hin ta'e jira kan jabaa ture kan amma laata isin itti naafuu qaban isin irraa barachuudha qaban barsiisa hawaayillan keessa barsiisa warra adda adda bakka adda addaa jiru barsiisa isin irraa barachuu qaban fakkeenya hawaasa keenya biyya alaa waan taataniif hedduu galatoomaa nagaan naa tura mariitti deeme. Hayyee dhageessanii fi kana booda namoonni yaada obboleessi keenya Joohar amma dubbata irrattis tahee bifa waliigalaatiin gaafii gaggabaabaa qabdan maaliif seetan bakka kana sa'aatii 9 irratti cufnaa sa'aatii takka qofa qabna jechuudha. Dhageessanii? So gaafii afaan feetanii dhiyeessuu dandeessanii afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin namoonni as jirtan hundinuu duraatuu waan gaafii adda addaa gabaachuu dandeessan. Dhageessanii? Kanaafuu namoota baay'eef carraan kenninu namoota muraasaaf carraa kennina. Mee namni akka waliigalatti gaafii qabaa jettan dubartoota keessaa nam tokko achi ergee morkata lamuun si kennamu kennamu akka een maqaan kee dhufan Korma kana dapat berapa? Okay. Kemudian ibu ma amal seperti desa di bisa terser ke base, ityane kero berlawa bercurah ke base, murkata terser ke base, korsa cer ke base, agata bagi mur ke base, Nasruddin juga, ada sih. Oke, ini kah jadi tunggu. Ada Muhammad Salpo TV Rais. Niga. Baru makan apa lagi? Mungkin karena harganya cukup nah. Hari kala nama tak pergi ke arah pun berbuat. Niga. Oke, ada. Harga apa bayar kerja? Oke, luar kabasa ini kita boleh ane kenu. Ada beli saya juga tempat beli. Ada beli saya. Ini mu egeruse dapat di mana ini lah? Itu kan. Namun di kitab suci Al-Quran juga ada hadis bijak kafi biat ya kau juga itu kita cuma kita baca kalau. Maik berada. Juga. Semua gara-gara sudah. Sudah kita. Oh, ada. Gak boleh untuk. Cuma berarti ada juga. Kero berila hot. Jadi kero berila waktu itu aku dapat ada. Artu mata apa tu? Cara kia digocah turki kena dura karang bodoh juga.
Asit erga hidhamtee baatee argamuudha. This is a tremendous progress for all of us. Oromo waan tokko walirraa baruu qabna. We have to be honest with ourselves. Ufitti amanuu qabna. Jawaar nam tokko gaafii Jawaar gaafatame dhaga'ee ture kan kabajamaa Umar Suleemaan kan lammaffaa immoo kan Muktaar Kadir gaafate gaafii Jawaarii miti gaafii uummata Oromoo hundaati. Erga kitaabni kuni eebbisamee booda Jawaar garamitti deemaa kan jedhu kan gaafannu har'a. Uummanni Oromoo akkaataa kamiin Jawaariin hordofa kan jedhu har'a. Tokko kan lammaffaa I don't believe in rumors. Rumerii tokko jira. Jawaar paartii regional amalgamation yookaan immoo paartiilee warra adda addaa walitti dhufee tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf deemaa jiraadha. We support that. Garuu akka qumaara marroo sadaffaa hin nyaatamne yaaddoon qaba. Kanaaf uummata Oromoo akkaataa kamiin wanta kana gadi fidanii fi uummanni Oromoo irratti hirmaatee gara fuulduraatti deemuu dandeenya kan jedhu gaaffii lammaffaa. Sadaffaa I'm from Wallagga an ummata Wallagga keessa bahe. Ummanni Wallagga ummata birmannaa dhabu. Ummata nama bakka bu'u dhabu. Gaafa ummanni Oromoo Harargee buqqa'e Jijjigaarraati jalqaba kan nyaata konkolaataa 17 fedhee ummata qaqqabe ummata Wallaggaa. Har'a garuu ajaja obbo Awwaluu Abdiifaa dabarsan ajaja obbo Shimallis Abdiisaa dabarsan manni irratti qubatee qabeenyi irraa dhumee Naqqamtee fi Amboollee gahee kadhataa jira. Dur Amboon dhaabbata ture manni kun. Dur Amboon gaafa socho'u Wallaggi duukaa ka'aa ture. Har'a garuu yeroo uummanni kun dhumu Amboo keessa darbuu siqiqii argaa jira. Kun maaliif deeggarsa dhabe? Oromoo miti. Gaaffiin uummata Wallaggaa gaaffii addaa miti uummata kaan irraati. Gaaffii har'a nu mudataa jiru ture kan gaafatan. Gaafa Jawaar Obbo Baqqaleen Naqqamtee irra deemanii gaafatan kanuma isaan gaafatan kan isaan gaafatan har'a nurra ga'e. Malee gaaffii addaa hin qabu manni. Gargaarsa garuudha. Akka godina Oromiyaa hundarra jiruun Shawaan jira, Baaleen jira, Arsiin jira, Harargeen jira, Jimmaan jira. Ilubaaboon jira. Nam tokko uummata kanaaf birmachuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu. Tokko kan kabajamaa raayyaa abbaa maccaa iddoo hundumaa ga'uyyuu uummata Oromoo Guduu Wallaggaaf ga'uu hin dandeenye. Hamma yoona uummanni dararamaa jira. Lafarraa buqqisamaa, horii guyyaarraa saamama, milishaan achi jirtu hunda waa gochuu hin dandeessu. Mootummaan warra fixaalee hidhachiisee uummata kana keessaa aannan tokko kan obboleessa qabee kanaaf Jawaar uummata Wallaggaaf sagalee ta'uun amma uummata Wallaggaa malee eessayyuu hin geenye. Nu Oromoo irraa addaa miti, Oromoo irraa adda ta'uu illee hin dandeenyu. Si waliin jirra, nu waliin dhaabbadha. Kana si dabarsuu barbaada galatoomaa. Baay'ee isaan dura keenya hanga dandeessanitti gabaabaadha. Dindilisee itti aantaa. Kamboota abdataa. Kamboota qeerroo diriiraa. Qeerroo diriiraa fi abdataa Oromaan dura dubbatu. Galatoomaadha. Gaafiin baay'een gaafatamtee jirtu obbo Jawaar gaafiin haaramuun illee hin jirtu. Gaafuma gabaabduu qabu. Gaafiin sila ani qopheeffadhee ture na dura saamee xiqqoo waa jejjiree garuu nan qubsine sanaaf ani itti deemuu barbaade. Gaafiin tokko waa'ee biyyaa keessaa waa'ee fannoo obbo Jawaar yeroo hedduu haasawa isaa keessatti hin dhageenye dhumaatii warra ijoollee keenya walloo warra dhihaa kanneen qotolaalee agarruu ijoollee uummata salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan warreen kun dhuguma faannoo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatuu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan joon barbaada. Kan biraa uummanni Oromoo kun amma meeshaa harkaa qabus Oromoodhuma. Haa ta'u immoo adeemsi amma uummanni keenya haalli amma uummanni keenya irra jiru ati haga dandeessetti sirna dimokiraatawaatiin akka uummanni kun bakka gahuudha hamileen teetii fi kaayan tanteetii
Garuu akkaataan amma uummanni keenya itti dhumaa jiru kun tokko hanqinuma ablee dhabuu fa'aa nutti fakkaata yeroo teenyee ilaallu. Waan kanarrattis adeemsi kan keessan hagam takka uummata keenya kana sarvaayivi godha. Erga walakkaan takka dhumee uummanni Oromoo qeerroon silaa'uu dhumtee tahafte si dhumaa jirti. Tunis abdii kutattee erga sana hundi biyyee samboota dimokiraasiin kan jedhu lafa qabatti moo haga yoomitti biyyi keenya sun akkana taati waan jettuudha. Tabira akka obbo Johar akka dhuunfatti gaafini si gaafatu yoo jiraatte Johar nama tokko ilma namaatii lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jedhu waa dabarsitanii kennuu kana rakkoodha qabdan. Jalaa kaasee irra gubbatti akkuma seenatti illee atumti mataan kan kee kun namuma tokkollee gaafa ati hidhamte irraa kaafne agarre namoota if jalatti gurmeessitee bakka tiliyooniin bakka tana deeme namni kun bakka kana bu'uu danda'a jettee Oromoo tana qartuun qabdu moo harooratti hin qabdu atis gaafa nantu Oromoo haa dhumtuudha waan kanas akka nu deebisuudha kana akkuma dhuunfattee si gaafate. Gaafii sadaffaa fi xumuraa yoo jiraatte gaafii waa'ee keenyaati waa'ee Okaanaati haga tokko tuttuqee jirta. Okaanaan atillee nu himne namni tokkollee nu himne Okaanaan akka malee uummata dhugaan uummata Oromootiif hedduu hojjete anas keessatti guddadhe obbo Darajjee obbo Zaakifaa obbo Badii isaan biratti guddadhe umrii 15tti dhagaa haree biyyaa bahee seenaa ofiillee osoo hin ta'in warra gaafa Aashaa Kormee faana ajjeefamte maqaa isaanii keessaa Rabbiin lubbuutti jala hambiseedha Soogaara Suufitii warreen san keessaa inni tokko ture waan ta'eef quuqama gaafan dhufee isaanitti makamuu umrii dargaggummaati waan umachiisanaaf jeetan isaanitti makamee isaan akkatti guddadhe hagarraa asuma jirra. Ergan gaafa sana dabalamee asitti dabalameerra qabsoo uummata Oromoo kanaaf uummanni kun dalagaa ture. Uummata kana hooggantoota qofaan hawaasni kunis waan qabuun 2014 fincila diddaa gabrummaarraa kaasee maaster pilaaniin deebisee qarshii doolaarri Edmonton lafti Oromiyaa kan qaqqabin hin jiru haga ammaa namni dubbate hin jiru. Lafti Oromiyaa harka kiyya kanaan yeroo sa'aman yeroo dheertu as keessa ture. Lafti Oromiyaa doolaarri hin qaqqabin isa dheengaddaa haa caaluu fi maalii kanaan lafti inni qaqqabin hin jiru. Waan kana himuudhaaf wanni jee waan kana ka godhe isaaf reefu jette jiraachuun jara kanaa jireenya ofii miidhanii maatii ofii miidhanii jittanitti jara kana isii ibsuu qabu hooggantoota abbaan fedhe waan fedhe haa jiru malee isaan kanaattu akkana godhe sana hunda bira dabranii immoo tattaaffii yeroo baay'ee booda rispoonsara koominiitiin Noorzi Ameerikaa hedduun itti huftee dhattee yeroo ammaa itti diigamte argatanii waggaa 10 uummata kana tajaajilaa jiran. Waggaa 10 kana keessatti rispoonsara kana keessatti persentii 30 rakkataa Oromoo miidhamaa Oromoo qabsaawaa Oromoo ka gatame ka dagatame ka harka dhabe ka itti miidhame jaaniitti persentii fuudhanii miseensarraa muranii gaafa sana osoo persentii sana gurguraaf lafa kaa'anii arra hoola 3-4 akka hundii kanatti bitannee jiru. Garuu Canada sponsor is not for sale. Ummata mootummaanis jee jira Okaananis takkaan jennee gurguratee sin jira. Qabsoon hawaasni amma nuti fidaa jirru kun generation gap illee miti warruma nurra gurgurtaa faadha dhugaa dubbannaanii amma dhufee akkaataa itti waan kana balleessu qofa halkanii guyyaa dhaaddannoo borumama maal dhayna akkas taanaa kana taanaa hawaasa kana diinuu qofarratti warreen qabsaa'antu jira. Sana caalaa kasi gaddisiisu immoo warreen nuti high profileidhaan kadhannee qabsaa'ota jennee ijoollee nuti kana dura namni dhaabbatu jennee rakkattoota meeqa duubatti dhiifnee finneettu arda matarratti Okaanaa fincaa jira Okaanaa addii jala dabarsaa jira.
Kanaafuu yoo akka haasawa kan kenname ni dhagaa amma Jowaar nutumaa jiran warri humna dandeessaa akka Jowaar nutumaa ittiin galee jechuu danda'anii garuu akka dhaamsatti sadarkaa yookaan namarra jiru gogoo hamallatteessine sana kaansil goonamu akkam goone sadarkaa jirurra ga'ee jira warri hafellee haa dhaga'u tokko kanaadha walli lafaa guuratanii akkan jirre itti nurraa hin nama dhufnee biyyee yaannee an gaafa namni xayyaara kophaatu jira biyya kana dhufe nama tokko qarshii takka namni naa ergan jiru biyyee yaadhee sa'aa meeqa yerni jala NGO meeqa jala deemee biyya kana dhufe so carraa sanarra isaan argatanii waggaa tokko lamatti VIP ta'anii dhufanii akka kaarpeetii diimaanii airpoortitti lafa afanii beekatu piliis waan kana jajjabeessi uummattoonni ganaa dhufus waan jiruuf nurraatti jaa galatooma. Wanti tokko tiriisee fi silaan hawaasa ta'anillee ta'anii gaafate jechuun isheen irra laayinaa tokko hin dheeressite. Ittiyaan Sudaan wizintuu waan miliitti akka fudhu argisa laa qabaa qeerroo diriiraa itti duraan dursee Jowaar baga rabbiin deebisee wal barsiise. Osoo gaaffii deemtu dabala Jowaarin galatoomfachuuf akka nama takkaatti Jowaar nama gartee nageenya amma dirree dhawaa keessa jirtuuf shoora guddaa taphatee irraa tokko jechuudha. Dirree dhawaa nageenya amma keessa jiru kana akka uummanni himatu osoo hin taane hedduu irra carraaqee irra laffa'ee qeerroos ta'ee qaama gosa biroo waliin mootummaa ta'ee yeroo sanitti nama nageenya sanatti hedduu hojjete qooda isaa kan namni dubbate hin jiru jechuudha fi ammaan kana kaase kan wal gote hedduu gola ta'e nageenya amma jiru jira. Gama gaaffii dhiyeessuu kun deebi'u gaaffii kan gaafachuu wal hedduu gaafatanii dhimma dirree dhawaati. Dhimma dirree dhawaa kana irratti gizee hedduu Jowaar sin deddeebi'ee si gaafannaa deebisaan ati jechuun dhufu qaba deebisaan ati dhufanitu fanjii mallasaan awwaalee jira. So fanjii mallasaan awwaalee kana mallasaan eega du'e amata dheeraa bubbullee jechuudha. Fanjii mallasaan kun eega inni bubbule eega inni du'e ka bubbule taate so fanjii san namni akka milkoofne taasisu mallasaa wajjin du'e moo maaliif argamuu dhabe gaaffii jiru akka nama tokkotti deeffachuu badaa jechuudha. Kanuma wal qabatee rakkoo nageenya dirree dhawaa yeroo ibsitu jiran hanqa jabuutti akka deemte yoo haa dhokkaate yeroo duraatiif dhuma dirree dhawaa ana dhufee dubbiin si dubbise so yeroo sanii deebisaan ati naa kan ta'e dirree dhawaan dhufuu jabuutti hin deemaa akkasuma deemtee dubbistee as deebitee waa'ee sirratti hojjetee jira so dhimma kana irratti mari'attee hanga jabuutti eega deemtee wanni ati irra geesse fanjiin mallasaan taa'e dirree dhawaarraa haga jabuutti hidhata qaba kana hoo yoo hidhata qabaate akka nama tokkotti yookaan akka Oromootti namoota keenya kan dirree dhawaa keessa jiran Oromoo jechuudha lafa teenya dirree dhawaa akkamitti nagee baasuu dandeenya fanjii hanga jabuutii jirtu san jechuudha. Gaaffii sadaffaan hin gabaabsa dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtuuti. Dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtu akkuma akkuma kitaaba kee fuula 316 keessa dubbattetti yakka kana namni hojjete yakka isaan itti himataman san namni hojjete ifaan ifatti abbaan himatees ta'ee qaamonni biroo nam takka illee ragaa qabatamaan asin baanee jechuudha. Nus kan waliinaa jechuudha. Guyyaa san yakka isaan himatan kana yeroo hojjetamu I think so OMN amata lammaffaa kabaju finfinnee jirtan nan fakkaata qeerroo gaa sertifikeeta muratee achi tureetu jira. Qeerroon san gisee gandatti garuu yakka kana hojjettee jaanii hidhanii jechuudha. Qeerroo san fa'a jira jechuudha. So wanni kun moogriyoot akkuma ati jette sanii kitaaba kee gubba dubbatte sanii jechuudha. Kanaafuu gumaallee kafalameeti jira nagee buusuuf. Kitaaba keessa meeshii gootee jirte gumaallee kafalamee jira. Eega gumaanis kafalamee nagee irratti abbootii gadaatis ta'ee qaamota biroo waliin mari'attanii gumaan kafalame. Inni ijoollee keenyaa sun maaf irraanfatame. Haga ammaatti ijoollee keenya sun tagumaan kafalame sun tagumaan sawaa sanii kafalame sun hidhaa keessa jiran. Ijoolleen san maaf dagadamtee ati akka feestuutti nageenya irratti hojjettee jirta dhimma dirree dhawaa kana feestuutti akkamiin ilaaltaadha. Moo nageenyuma san irratti hojjetamoo abbaa biyyummaa irratti gartee dhimma kana faqos nu gootee gajjabinaan hojjetamu akka waan jiru keessa galatooma. Thank you.